raadiyoo sagalee Oromooti. Raadiyoon sagalee Oromoo torbanitti guyyaa 3 wixata roobii fi sanbata galgala keessaa sa'a 7 haga 7 walakkaatti dambalii gabaabaa meetirbaandii 16 yookaan kiiloohertzii 17,850 irratti qophiilee isiniif dabarsu amma jalqaba. Kun raadiyoo sagalee Oromooti. Moltan dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo sagalee Oromootiin kan isiniif darbaa jiru sagantaa keenya hagayya 2 bara 2014ti. Qophii keenya har'aa keessatti qophii kaayyoo fi waarii marii isiniif dhiyeessina. Qophii kaayyoo keessatti ayyaana waggaa 50ffaa waldaa Maccaaf Tuulamaa biyya Ameerikaa magaalaa Waashingten DC keessatti dhiyeenya kana kabajamuuf jiru laalchisee gaaffiif deebii godhame isiniif dhiyeessina. Waariin marii immoo waa'ee maalummaa biyyaa irratti marii hayyoota Oromoo lama waliin gaggeesse kutaadhumaa isiniif dhiyeessa. Hunda dura kan dhiyaatu oduudha. An kan isin keessummeessu lalisee Wadaajooti. Amma gara oduutti isin dabarsa. Akka moltan dhaggeeffattoota keenya baga waggaa 50ffaa hundeeffama waldaa Maccaaf Tuulamaa yaadachuuf isin ga'e jecha amma oduun isin dhageessisaan oduu kan isin dhageessuudha basaa waqti jiraati. Hundeeffama waldaa Maccaaf Tuulamaa waggaa 50ffaan kan wal qabate hiriirri nagaa biyya Ameerikaa magaalaa Waashingten DC keessatti adeemsifame. Kaayyoon hiriira kanaa dhiittaa mirga namoomaa uummata Oromoo irra gahaa jiru addunyaatti beeksisuu fi kanneen hidhaman akka mirgi isaanii eegamuu fi haqa argatan hiyyannaa dabarsuuf jedhameera. Sirna kanarratti Oromooti kutaalee biyya Ameerikaa adda addaa, Kanaadaa akkasumas Oromiyaa irraa afeeraman qooda akka fudhatan beekameera. Humnoota tikaa fi basaasota mootummaa Itoophiyaa irratti tarkaanfiin fudhatamu jabaatee itti fufuu maddeen keenya gabaasan. Akka maddeen keenya gabaasanitti torbee kana keessa magaalaa Amboo keessatti tarkaanfiin humna hin beekamneen si'a 2 fudhatameen dabballootii fi basaatoti mootummaa Itoophiyaa haleelamanii jiru. Kaan isaanii yeroo ammaa haala amaatii waan madaa'aniif wal'aansaaf gara Finfinneetti ergamaniiru maddi keenya. Akeekni tarkaanfii kanaas gumaa barattoota Oromoo otoo gaaffii mirgaa gaafatanii dirree irratti ajjeefamanii ba'uuf akka ta'e odeessi kun dabalee gabaaseera. Yeroo ammaa kanas magaalaa Amboo keessatti shororkaan guddaa ka'ee akka jiru oduun nu yaaddeessee jira. Oromiyaa lixaa keessa kan socho'u humna addaa waraana bilisummaa Oromoo milishoota mootummaa Itoophiyaa haleeluusaa beeksise. Oduun Dambidolloo irraa nu dhaqqabe akka ibsutti tarkaanfii adoolessa 31 sa'a 4 irratti naannoo Qeellam Shuffee keessatti fudhatameen milishoota mootummaa Itoophiyaa waraana bilisummaa Oromoo adamsuuf socho'an keessa 5 battalatti ajjeefamaniiru. Kaan immoo madoo ta'uudhaan meeshaa hidhatan gatanii akka baqatan oduun kun dabalee ibseera. Mootummaan Itoophiyaa barattoota Oromoo yuunivarsiitii hunda keessaa barachaa jiran hagayya keessa irraa eegalee yuunivarsiitii Oromiyaa keessa jiran hunda keessatti walgahii muddaadhaan teessisuudhaaf qophii akka xumurate beekame. Kaayyoon walgahii kanaa sodaa filannoo bara dhufuu adeemsifamuuf jiru dursee barattoota sossobachuu fi sochii fincila diddaa gabrummaa Oromiyaa keessatti adeemaa jiru maqsuuf akka ta'e beekameera. Gama biraatiin mallattoo dhiphummaa Oromiyaa keessatti bal'inaan mul'achaa jira waan ta'eef barattoonni Oromoo dura dhaabbachuu qaba kan jedhullee sagantaan bahee akka jiru odeessi nu dhaqqabeefseera. Akkasumas barattoota dhalootaan Oromoo hin ta'in muraasa qarshiidhaan sossobachuudhaan akka ajandaa isaanii raawwachiisan gochaa akka jiran oduun kun dabalee addeesseera. Dhumarrattis bulchiinsa OPDO bakkoota garaagaraatti walgayiidhaan muddame akka jiru oduun nu yaaddeesse. Maddeen keenya akka gabaasanitti OPDO'n akka of qulqulleessuuf ajajatti darbee fudhachuun walgayii adda addaa wal dhiphisuutti jiran. Walgayiin kaabinoota olaanoon gaggeeffamaa ture otoo furmaatan argatii yeroo ammaa kaabinoota godinaa fi aanaatti ce'ee jira. Akka kanaan wal dhabdeen koree gidduu OPDO olaanoo gidduutti uumame otoo furmaatan arganne kaabinoota godinaalee hunda guyyaa har'aa jechuun hagayya 2 bara 2014 Adaamaa irratti walgahii atattamaaf waamaniiru. Akkasumas kaabinoonni onootaa immoo Shaashamannee irratti guyyaa wal fakkaataa akka wal ga'aniif waamicha riifachiisaa darbeefii jira maddi keenya. Oduun zaati kanaaf qabnu kanuma qophii hafe waliin nagaadhaan waariyaa. Qophii kaayyoo.
qophii kaayyoo har'aa keessatti akkuma yaadatan waldaan Maccaaf Tuulamaa waggaa 50ffaasaa biyya ambaa Ameerikaa magaalaa DC keessatti kabajuutti jira. Qophiin keenya har'aas waa'ee dhuma waldaa kanaa kan ilaallatu ta'a. Sirba kanaan itti ceena. Dandana sirbasaatiif ni galateeffanna dhaggeeffattoota keenya amma gara qophii keenya qophii kaayyoo har'aatti dabarra. Waldaan Maccaaf Tuulamaa bara 1960moota keessa yeroo duraatiif kan hundeeffame Oromoonni fedhii fi ilaalcha oromummaa qaban miidhaan biyya isaanii keessatti isaanirra ga'u akka isaan yaaddesse isaanirra darbees kan saba isaanii miidhummoo irraa xiqqaachuu fi furmaanni dhufuu akka qabu kanneen yaadan qaroo fi jajjaboon Oromoo yeroo sanatti haala aanjaa jiru keessatti waan ni ta'a jedhanii yaadan lafa bu'uureessan. Mul'ati isaanii bara sanaa har'a kunoo waggaa 50 keessatti waan gurguddaa argamsiisee jira. Waldaan Maccaaf Tuulamaa sadarkaa har'aa kan ga'e bu'aa ba'ii ulfaataa fi dadhabsiisaa keessa darbuudhaani. Waldaan Maccaaf Tuulamaa hogganoota qaroo jajjaboo fi kanneen lubbuuf qabeenya isaanii wareegan hedduu itti dhabeera. Waldaan Maccaaf Tuulamaa eenyummaa Oromoo har'a dagaagee mul'ate kana asiin ga'uuf waan guddaa itti baasee jira. Har'allee waldaan kun biyya isaa Oromiyaa keessatti waajirri isaa cufamee jira. Hoggannoonni isaa gariin mana hidhaa keessatti gidirfamanii gariin otoo gidirfamanii lubbuun isaanii darbeera. Kaan immoo waan godhan wallaalanii biyya hambaatti godaananiiru. Haa ta'uti kanneen mul'ata gaarii qaban waan isaanitti dhufu gufuu xiqqoodhaan gufataniin dhaabbatan. Haguma namni jalaa miidhamu haguma roorroon itti jabaattu karaa roorroo keessaa ba'an tolfachaa fuulduratti malan. Ammallee haalli mul'atu kanuma waan kaleessa abjootamee ka'ame sana dhugoomsuurraa hin dhaabbanne. Kunoo waldaa kana yaadachuudhaaf waggaan 50ffaasaa biyya Ameerikaa magaalaa Washington DC keessatti kabajamuutti jira. Guyyaa har'aa ayyaanni kun kan kabajame miidhaa biyya keessatti Oromoo irra ga'aa jiru hiriira ba'anii mormuudhaani. Qophii isaa gara fuulduraatti qabannee dhiyaanna. Har'aaf hogganoota waldaa Maccaaf Tuulamaa yeroo ammaa Ameerikaa magaalaa Washington DC keessatti argaman lama dubbisneerra. Obbo Dirribii Damisee fi Obbo Laggasaa Deetti. Obbo Dirribii Damisee fi Obbo Laggasaa Deetti yeroo garaagaraa mootummaa ammaa aangoorra jiruun hidhamanii kanneen hojiif jiruu isaanii dhabanii dhimma Oromootiif gidiraan guddaarra ga'eedha. Har'allee bakka deemanitti akka gaaddidduu hordofamaa jiru. Obbo Laggasaa Deetti bara 2004 eegalanii hanga 2008tti hidhaa turan. Hidhaarraa ba'anii deebi'anii bara 2010 keessa qabamanii ammas waggaa 3 hidhamanii ba'an. Ammallee amma gabrummaa keessaa baanutti hidhaan nurraan dhaabbatu jedhu Obbo Laggasaan. Hidhamuun keenya immoo ani karaa kiyyaan na gammachiisaa, of na barsiisaa, nama na barsiisaa, wanti nama gaddisiisu hin jiru. Hidhamuuni uummanni garbummaa jala jiru tokko yeroo hundaa inni hidhamaa hin du'aa biyyaa ba'aa wanta addaati nuti nurratti ga'aa jiru amma mirga keenya gonfanneetu biyya keenya dhaabbannu. Obbo Dirribii Damisee bara 2004 hidhamanii waggaa 3 mana hidhaa keessatti gidirfamanii turan. Jiruu isaaniirraa sababa kanaan ari'atamanii gidiraa adda addaa isaanirra ga'ee jira. Isaan garuu waan waldaan Maccaaf Tuulamaa hojjetu bakkayyuutti lallabuu hin dhiifne. Miidhaa Oromoo irra ga'u kana karaadhuma hawaasummaa oduu siyaasaan seenee morkiidhaan kallattiin seeneen karaadhuma nagaa rakkoo Oromoo hiiknaa tokkummaa Oromoo uumnaa Oromoo wal barsiifnaa
Samboodee Oromiyaan yeroo sana Oromiyaan jedhamu gaafa bara mootummaa Israa'el keessaa nama Oromoo ta'e kana ofitti amanee gadaantummaa keessaa bahee ijaaramee barumsa argatee akkuma ulfina namaa argatee jiraatu gochuudhaaf waldaa bara sana nama Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa Alamuu Qixxeessaa fa'aa namoota akka Baqqalaa Nadhii fa'iin wanta akka kanaan dhaabatee waldaan Maccaa Tuulamaa gabaabumatti kaayyoon isaa calqabee tokkummaa fi misooma Oromooti. Eenyurraayyuu jibban qabu aangoo mootummaa qabachuuf illee waan karoorfate miti. Inni mirgumti Oromoo eegamee Oromoon kabaja argatee ulfina namaa argatee biyya abbaa isaa irratti bal'aa lafa qabu irratti namaa gadi ta'uunsaa fi qixxee namaatti akka ilaalamu gochuudha. Gabaabumatti akka kana waldaan Maccaa Tuulamaa kaayyoon isaa. Galatooma seenaa isaa keessaa waan amma namoota akka Hayilamaariyaam Gammadaa Baqqalaa Nadhii waan hojjetan Alamuu Qixxeessaa kaaftani yeroo san akka isaan waldaa Maccaa Tuulamaa ijaaran sababa kan ta'e maayinni akka waliigalaatti. Sababa kan ta'e waggaadhuma darbee akka rabuusaa amma lubbuun isaanii darbee malee Baqqalaa Nadhii viidiyoodhaan waraabee amma viidiyoo isaa yoo harkaan hin qabaa. Koloneel Saahiluu Warri amma lubbuun jiru isaanillee waraabeera. Koloneel Doktor Moggaa Fiisaaraas akkasuma waraabeera. Sababa kan ta'e Alamuu Qixxeessaa fi Hayilamaariyaam Gammadaa lamaanuu abukaattoo turanii. Koloneel Alamuun abukaattoo humna waraanaa turanii. Hayilamaariyaam Gammadaa immoo dhuunfaan abukaattoo turanii. Mana murtiitti daa'imota duratti dhaddachatti abukaattoo ormaa biratti yeroo Oromoon salphatu yeroo Oromoon tuffatamu hin argu turanii. Kun isaan aarsee jarri kun lamaan dhuunfaadhumaan Hayilamaariyaam Gammadaa fi Alamuu Qixxeessaa Oromoo kana maaluma yoo goone kana keessaa baafna salphina kana keessaa biyya abbaa keenya irratti lafa keenya irratti namaa gadiitti ilaalamuun Oromoon bakkuma dhaqetti mana kiimoo dhaqeen tuffatamaa gabaattiin tuffatamaa mana murtiitti infatamaa kana keessaa addamitti baafna jedhameetuma yaadameeti. Isa booddee namni keessumaa injiinar ta'eetuma yaada guddaa kan dhiyeessu Hayilamaariyaam Gammadaa ture. Kana keessaa baasuun kan danda'amu Oromoon barumsa ammayyaa yoo argate ufumaan yoo Oromoo ofirraa deebiseedha. Kan jedhuuni jarreen kun dhuunfaatti mari'atanii san booddee golobee lama afoosha lama kan Tuulama Shawaa fi kan Jibaata Maccaa kan Koloneel Alamuu Qixxeessaa fa'iin dursamu ture. Kan Tuulama Shawaa immoo kan Hayilamaariyaam Gammadaa fa'aa keessa turanii kana lamaa walitti fidaniitu maqaa Maccaa Tuulamaa jedhu baasanii maqaa kana immoo yeroo sana kan baasan waldaa Oromoo yoo jedhame bara sana miti ammayyuu kun maqaan kun jibbamee dhufanii cufamoo rakkoo waan tureef akka Baqqalaa Nadhiin itti manitti kana sodaanneetu Maccaa Tuulamaa jenne malee guutuun Oromootiif kan dhaabate. Kanarratti immoo namni rakkoon irratti uumne Sikkoo Mandoos, Boorannis, Gujiinis, Kamiseenis, Raayyaanis dhufanii kuma Oromummaadhaan miseensa ta'anii. Kanaaf waldaan Maccaa Tuulamaa yeroo dhaabate maqaa kanaan kan dhaabate haala yeroo sanaa sodaanneetu malee kan Oromoo maraatii jedhanii yaadichi kan ka'e egaa Oromoo wallaaluma keessaa baasanii ofitti amanee eenyummaa isaatiin boonee mataa isaa ol qabatee akka jiraatu gochuudha. Qabxiin guddaan isaan ittiin ka'an. Obbo Laggasaa Deettii immoo akka falmanitti Oromoon kaleessas har'as kan hidhamuuf waan mirga isaa gaafateefi. Oromoon yana duwwaa muti waan hidhamuufi namni yaada isaanitti ala gadi jedheetoo jilbiiffatee waan isaan jedhanii fudhatini waan isaanii ala ta'e namni haasa'uu hin hidhama. Hindu'asii biyyaa baas kuni waan addaatii muti waan Oromoo ta'uudha wanti biraa yakki hin jiru. Oromoo ta'uun immoo yeroo ammaa kana mootummaa amma jiru kana biratti yakka sirumaan nattuu himani. Yeroo duraa hidhamu tokko namichi tokko hin jira Taaddasaa Masaratan jedhamu maaluma balleessinee nuyitu jennaani Oromoo ta'uun gaadhaa. Oromoo ta'uun yakka Oromummaadha isinii hin dandeenya isinuu ajjeesuu hin dandeenya han jedhu naa deebise bara 1997 kanaaf wanta haaraa muti kun hidhaan ammas itti fufa garbummaan itti fufnaan hidhaanis itti fufa. Waldaan Maccaa Tuulamaa waggaa 50 darbe keessatti bu'aa bayii keessa darbee injifannoo mul'ataas argamsiisee jiruun
dhaloonni Oromoo har'aa mataa ol qabatanii bakka jiranitti Oromoof Oromiyaadhaa falmaatti fufanii jiran. Dhaabboleen siyaasaa kan akka Adda Bilisummaa Oromoo waldaa kana keessaa ba'anii har'a sadarkaa addunyaatti mirga Oromoo kabachiisuu irratti hirmaatanii jiran. Mirga Oromoo haa xiqqaatu haa guddatu bakka kaleessaarraa ol siqee kan mul'achuu danda'e wareegama gurguddaa hogganoonni jajjaboo Oromoonni qaroo fi bebbeekamoo wareega jajjabaa baasaniini. Har'allee injifannoon dhugaa injifannoon qabatamaa fi guutuu aga galmaa'utti qabsoon Oromoo itti fufa. Dhaggeeffattoota keenya gaaffiif deebii obbo Laggasaa Deettii fi obbo Dirribii Damisee waliin goone kutaa kana keessatti hin xumurre. Qophiilee keenya gara fuulduraa keessatti qabadheen ni yaadda. Har'aaf qophiin keenya kanuma qopheessee kan dhiyeessan Abasaa Waaqjiraati nagaan. dhaggeeffattoota keenya kabajamoo qophii har'aa keessatti marii hayyoota Oromoo lamaan Dr. Muhammad Hassan Alii fi Dr. Abbaa Faajii waliin goone kutaa xumuraa qabannee dhiyaanneerraa itti dhiyaadha. Saboonni cunqurfamoon impaayera Itoophiyaa kana keessa jiran warroonni gama kibbaatiin jiran keessattuuyyuu firoota Oromootii seenaa keessatti illee dhaloota uumamaatiin illee hariiroon uummata jaarmoota siyaasaa Oromoo gidduutii fi jara jidduu jiru immoo hanga hunda jabaa miti. Firoota silaa nuti uumachuun malee diinni keenya deebisee diinatti nutti diinumsaa jira. Kanneen uummata akkasii kanneen akkamitti firoomfachuu dandeenya? Kana wajjin walitti hidhamee humni biyya keenya cunqursee ukkaamsee bulchaa jiru namoota agartee afaan Oromoo dubbachuu danda'an ka ammoo dantaan isaanii meebii fedhii uummata Oromootiin wal fa'afoo dhaabbachuu danda'u humni ofii ijaare kana kaan amma fakkeenyaaf OPDO jedhan kana keessatti saba biraa naqee uummata Oromoo akka cunqursuuf meeshaa godhatee itti fayyadamaa kan jiru jira. Akkamitti yaada kanneen lamaan waliin araarsanii bifa madaalawaa ta'een baalaansii du'e namni afaan Oromoo dubbatu ka dantaa biraatiif deemu naannoo akka uummata keenya hin miine immoo ofirraa tiksuu danda'ama. Akkamitti waan kana madaalawaa goone nama biraa ka biyya keenya keessa jiraatu nu wajjin jiraatu qabsoo Oromoo kana keessatti akka inni hirmaachuu danda'u akkamitti gochuun danda'ama. Gaafiileen jettu ni kakaati yeroo hedduu hangam takka jaarmayni siyaasaas haa ta'u jaarmoonni ogummaadha. Firoottan qabsoo nu ta'uu danda'an waahila uummata gama kibbaa jiru kan akka silaa cunqursaa sirna Habashaa jalatti dararamaa jiru hangam hirmaachisaa jirra. Fuulduraaf ammoo gorsi isin hawaasa keenyaaf kennitan maali Dr. Muhammad? Tun gaafii hedduu gaariiti. Wayyaaneen takka tan goote diinni uummata keenyatti itti heddummaatu. Ollaan keenya ummanni jiru cuftunuuhu ummanni kun heddummina qabanii yoo humna horan nama liqimsanii nama balleeysanii jedhaniiti summii kijibaa ummata ollaa keenyatti facaasan. Sanii fi yogguu haasawan yogguu dubbataniis interestii ummata keenyaa dubbachaa rakkoo ummata biraatis dubbachuu nama achisaa. Karaa dandahamtuun rakkoon ummata kibbaa warra akkuma keenyatti mo'ame kana rakkoon isaanii rakkoo keenya. Rakkoo isaanii himuun dirqama keenya. Wanni barbaannu haqa ummata keenyaati. Biyya keenya keessatti risoorsii teenya kontirool goonee mootummaa keenya qabaannee yoo dandeenye ummata biraatiin wajji jiraachuu dandeenya. Yoo dandahamte. Yoo sun dandahamuu baatte haqa keenya ifirratti loluun san garsiisuu nama barbaachisa jechuu. Fira horuun hedduu nu barbaachisa. Maaliif mootummaan duriis tammaan tanaatis akka namni ollaa keenya jiru cuftunuuhu akkuma diinatti kan ulaalu kan godhani kanaa jecha garaa bal'annee propaganda badaa isaanii kana akka dubbiin tun kijiba taate nama biraa barsiisu nu barbaachisa jechuu kiyya gabaabdutti. Guyyaa tokko ummanni keenya rakkoo amma jirtu kana keessaa bahanii liidarshiipii cimtuu intarastii ummata keenyaa fuuldura aansitu ollaa keenya nagayaan akka hojii jiraachuu dandeenyu
tagarsiiftu ummata keenya keessaani baati jeetiin abdii godhaatuun qabsoo guddaa karaa dandahaniin warri miidiyaarra jiru keessaahu intellectualli roolii cimaa taphachuu barbaachisa. Ummata Oromoo aadaa Oromoo ummata biraa barsiisanii interestiin teenyaa fi ta'e isaaniitis karaa hedduun akka wajji deemu garsiisuu barbaachisa. Akkuma Tigreen if bulchuu barbaadutti Amaariif bulchuu barbaadutti Sumaaleen if bulchuu barbaadutti addunyaa tanarratti nation if dandeessi cuftunuu if bulchuu barbaadutti ummanni keenyaas ifiin abbaa biyyaa ta'e if bulchuu barbaada. Tan akka gaaritti barsiisuu nama barbaachisa. Nuhi haa namatti himu interestiin keenya kana jaanii agarsiisuu barbaachisu. Tanumarratti hin dhaaba. Ulfaadha Dr. Abbas wanni dinaa dabaltan. Yaa kuni kaama bal'isee waan inni meefuun numaan dubbilee dafee natti hin fakkaatu. Baari Itoophiyaa kun ta'e ijaaramteen nama addaan qoodu tokko tokko irratti duulchisuun tokko waan isaa waan badaa dubbachuun Guraageen akkasii, Laayitan akkasii, Oromoon akkasii waan jedhu kana waan faffacaasanii fi kun martuu mataa namaa seenee jira. Amma Dr. Muhammad dubbate eenyuun akka ta'a. Oromoo waa barsiisu nurra jira. Nama bal'aa akka ta'e garaan isaa akka bal'aa ta'e nama alaa itti dhufillee akka guddifataa ture. Wanti dhaabanneef haqambaa fudhachuu oduu hin ta'in biyya keenya afaan keenya fi aadaa keenya guddifachuu fi jedhanii kun badhifamee yoo hime bareeda natti fakkaata. Namni tokko namni kibbaa keessa dhalate Amaara jedhu kan dubbata. Kan amma Oromoo arrabsu isaani gariin dhufe maaliifii akka kunoo hin jiraami akkuma kunoo sareen abbaa nyaatteef dutti kanallee dhiisaniitumaan the big picture Amaaratu nu miidhaa ture ammallee Tigrillee yoo ta'e nu maraafuu wanni gootee baay'ee jirtu. Dr. Mamaduu jedhee jira Sumaalee ta'ee biyya ollaa keenya kana ta'ellee yoo ta'e wannummaan nu dhaabanneefuu nama kaarmii dhufee miti. Lafallee irraa fudhachuu miti. Amantillee irratti buusuu miti. Amantii amballee jibbuufi miti. Nu wanni dhaabanneef haqaa fi jedhanii itti nu barbaachisa. Dr. Muhammad fa'aa godhaa turan amma warra Sidaamaa kana gurbaan tokko hin jiraa warri hojjetan hedduutu jiraa ture. Kun waan nama gammachiisu kun hin gahu jarri propagaandaa guddaa qabanii akka itti nama addaan qoodanillee hin beekanii alallee kanuma dhaatan ta'aniituma maladhaan akka itti nama Oromoo kanaa fi Oromoo namitti jibbu dhaanii kana akkuma sanitti deebisuu nama barbaachisa. Reeflee dubbannee turre rakkoo Oromoo kana namni hin beeku. Baay'een reefuu beekuu calqaban. Namni martuu amma qaqqabee waan dubbanneetu hin jiru. Saba xiqqoo isillee yoo taate yoo inni miidhame hin dubbataniif. Oromoo kana sirriitti hin himanne haga ammaa rakkoon kennallee sirriitti hin himamne. Qajeelchisanii warri baratillee numartuu namni kunis rakkoo Oromoo kana waan barreessu nama alaatitti himuu irra jira. Akkanatti fakkaatutti rakkoon kennaa nama alaatitu sirriitti hin himamne. Amma yoo jedhan yoo rakkoon jiraate amantiitti dhiyeessan fundamentaalistii ani dubbatan waan jiru uumanii dubbatan jechuu kiyya namni biraa akka nama jibbuuf kanallee ofirraa deebisuu barbaachisaa. Oromoon dhaabateef nama alaatii meeshaa ta'uu duun ta'in nama jibbuu duun ta'in haqa ofii dhaabateef akka dhugaatiif akka dhaabate dhaabannaan martuu himuu isarra jiraa kan akkanatti fakkaatutti kuni warra biyya jiruuf warra ala jirutti illee gaafiin Oromoo kuni maal akka inni ta'e waan dur caalaa akka himamu godhamuu isarra jirratti fakkaata. Galatooma waa'ee Oromiyaan jiraachuu qabdii tikfamuu qabdi jedhu fi humna waan jedhu walitti hidhuu barbaada. Humni amma biyya qabatee impaayera san bulchaa jiru kun nama 4-5 gadi bahanii qawwee fudhatanii dhufanii qawwee sanirraa dagaaganii deemanii hanga militarii guddaa ijaarratuuf Roophilaadhaan nama loluutti gahanii jiru. Biyya Oromoo irraa fudhatanii biyya isinii kennine jedhaniin Tigraayaan irraa kaanii dhufaniit garuu kan biyya dhuunfatee isaan biyyuma Oromoo kana. Nuti biyya isinii kennine mootummaan armaan duraa biyya isinirraa fudhatee afaan hin qabdanii afaan illee isinii kennineera jedhanii gama tokkoon hawaasa Oromoo kana uummata Oromoo kana gowwoomsuudhaaf baay'ee yaalu gama biraatiin ammoo humna waraanaa akka malee horatanii Oromiyaa tana tiksuudhaaf amma fakkeenyaaf yooma isaan ol ka'anii guyyuma tokko labsii baasanii har'aan booda daangaan keessan akkanatti ciccitee jirti akkuma amma Finfinnee muranii yookaan ammoo Oromiyaa mummuranii liyyuu zoon jedhanii yookaan ammoo bulchiinsa addaa Oromiyaa keessatti bulchiinsa addaa Tigraay keessatti bulchiinsa addaa ka uumame hin dhageenye biyya biraatti hin dhageenye Oromiyaa keessatti bulchiinsa addaa ka biraa uumanii amma immoo addaan kukkunna jedhaa jiru. Bakka humni hin jirretti humni ittisaa hin jirrettanii Oromiyaan tun tikfamuu qabdi yoo jennu afaanuma qofaaf jenneef intahaa namni Oromoo humna kana caalu horatu malee ofirraayyuu deebisuun ni danda'a. Humna kana caalu ka isa madaaluu yoon horatin karuma nagayaatii fi akka amma hiriira baanee goonuuf jedhu kanatti in danda'ama. Takka ta duraati addunyaa tanarratti wanni permanent ta'e hin jiru beeyta.
jabaan ni laaffataa, laafaan ni jabaataa, tana umrii teenya keessatti tara meeqa garre. Tanaa jecha wayyaaniin har'aan tana jabdu hangaafa isaan militarii heddummaatu nama 3,000 qabaniin isaan bira ture 1984 jechuu yoggaa 30 dura. Humnitiin ni ijaaramti, ni diigamti. Isaanillee yeroo dheertuuf binna jaaniiti pilaana qabaatanii akkasitti hin danda'amtu. Ummanni tokko yoo dammaqee, ummata dammaqee lafaa ka'e waa takkallee duuba deebisuu hin danda'an. Har'aan tana akkuma reefaati jettetti awaajii tokkoon har'a booda Oromiyaan hin jirti jechuu ni danda'an. Ammoo sun waa takkallee hin jijjiirtu. Oromiyaan mataa ummata keenyaa keessa seentee yoo jiraatte har'a diiganuu boru ganama ijaaramti jechuun namni tana beeku nama barbaachisaa beektaa. Ummanni keenya duubatti hin deebi'u. Ummanni dammaqee abadan ni turtii ni rakkata ammoo duuba deebi'anii gabrummaatti bulchuun hin danda'amtu. Ummata dammaqee oppress godhuun abadan numa hin danda'amne. Dammaqinsi kasii sun ummata keenya keessatti amma mul'achaa jira. Humniti wayyaaneetunis kar tokkoon yogguu kan laaltu humna guddaa qabaatan malee keessaan qullaa. Mootummaa meeqa garree beektaa yogguu lallaban yogguu kana ja'an guddaa fakkaatti malee keessaan qullaa. Tanaa jecha yeroo gabaabatti waa meeqa jijjiiramuu danda'ama. Guddoon takka nuti hoomworkii keenya dalagu. Ummata keenya biyya isaa keessatti mataa ol qabatee abbaa biyyaa tahee boonee jiraachuu ka danda'u ka godhuu danda'u ummatuma keenya qofa nama biraatii miti. Kan irratti rely goonuus protect ka godhuus ummata keenya namni alaa dhufee ummata keenya protect godhuu danda'u hin jiru. Tana namni beekee karaa danda'aniin namni yoo organized tahe the mighty kuffisuu danda'a. Waa takkallee waan dirree jiraati. Soviet Union keessatti yoggaa 30 dura 30 hin geenye 1991 yogguu Soviet Union collapse gootu. Soviet Union was a superpower. Humniti isiin qabdu addunyaa tana tara meeqa balleessuu danda'an turan. Ummatumachi keessa jiruutu lafaa ka'ee ummanni hedduun nation hedduun bilisummaa isaanii lafaa ka'anii bilisa bahanii Russia qoftiin haftee ummanni kun bilisummaa bahee humniti qoftiin gahaa miti. Tanaa jecha ummanni keenya har'aan tana wayyaaneen humna qabdii nuti humna hin qabnu tun abdii nama murachiisuu hin qabdu. Humniti relative har'a jaboo borukatti jabaatan jechuu miti ni jijjiiramti. Waa takkalleen gabaabdutti gaasiifin fixaa addunyaa tanarratti wanni bakka takka taa'aan jiru ni jijjiiramti. 100%. Wanni bakka takka taa'aa cheenjii qofa jijjiirama qofa malee wanni biraa takkalleen hin jirtu. Humniti wayyaanee yoo jiraanne ni garraati. Yoggaa 2-5 san booda akkamma jirtu kanatti miti. San duraahuu wanni biraa ta'uu dandeessi. Saniif ummanni keenya hanqa wayyaaneen kuftuu calje'ee taa'ee eeguu kan hin ta'in hanqa akka wayyaanetti meeshaa horruu isaaniin lolluu kan hin ta'in karaa dandahaniin if gurmeessanii beektaa economically undermine godhuu dandahama. Politically undermine godhuu dandahama. Karuma dandahaniin karaa namatti toltuun undermine godhuu ni dandahamti jechuu kiyya. Dubbiin harkuma ummata keenyaa jirti jechuu gabaabdutti. Dr. Muhammad, Dr. Abbas gaafii fi deebii wajjin gooneef lamaanuu hedduu galatooma. Hayyoota biraallee ni barbaanna. Hayyuu fayyaa ni barbaanna, ka ekonomiksii ni barbaanna, ka faayinaansii ni barbaanna. Bifa hedduun jechaadha. Warra wal beeytaniin itti nuu himaati irra nu gargaaraaga. Good. Hedduu galatoomi. Karaa dandeenyuun isin gargaarra. Rakkoon hin jiru maagaatuu galata guddaa qabdaa waan firee nuu kennitee fi galata guddaa qabdaatis nagaatti kaa nagaatti. Baay'ee galatooma yeroo gaarii isin haa ta'u fayyaa ta'aa ulfaadhaa nagaa. Nagaatti Jamaal. Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo mariin Dr. Muhammad Hassan Alii fi Dr. Abbas Haajii waliin goone kanumaan xumurama. Torbee dhufu qophee biraatiin wal deebinutti nagaan nu turaa fayyaa ta'aa.